Egaan gooftaa keenyaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Gooftaan baga nagaa isinii kenne. Macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa mul'ata Yohaannisii qorachaa jirra. Barumsa bara dhumaa fi macaafa qo'annaa macaafa qulqulluu mul'ata Yohaannisii kutaawwan baay'eedha kan nuti dabarsine. Boqonnaa jaarra jirra. Sanaan dura garuu seensa boqonnaa jaarratti yeroo torbee darbee kan nuti baranne boqonnaan ja'a boqonnaa tokko amma afurii keessatti keessumaa tokko amma lamaa irratti haalota turan eenyummaa gooftaa Yesuus isa dhugaa fi kan kana fakkaatan haalota qabatamaa boqonnaa lamaa kaasee amma sadiitti yookiin amma afuriitti lamaaf sadii jechuudha. Bara waldaa kiristaanaatiif kenname macaafa mul'ata Daani'eel keessatti 70 yookiin 70 isa jedhu torban hundumtuu waggaa 7 isaan qabanii keessaa 69ffaa jennee 69ffaa sanaa fi 70 sana gidduu immoo bara waldaa kiristaanaa guyyaan isaa barri isaa hammam akka ta'e hin beekamnetu jira jennee otoo barri sun jidduu hin jiru ta'e silaa namni tokko kaalkuleetii godhee gooftaan Yesuus guyyaa gaafa akkanaa dhufa jedhee bira gahuu danda'a ture jechuudha. Barri dhokataan kun jidduu otoo hin jiraanne. Inni kan biraan 70ffaan bara waggaa 7 rakkina guddaa nuti jennu keessa bara waldaan kiristaanaa boqonnaa 4 irratti ol fudhatamte jenneeti yaadne gadi qo'achaa irra jechuudha. Waldaan kiristaanaa dhuguma boqonnaa 4 irratti ol fudhatamtii kan jedhu ragaawwan baay'ee fi akkasuma immoo ilaalchawwan garaagaraa baay'ee kaafnee turre dhufaatiin Kiristoos akkaataa butamu waldaa kiristaanaatiin wajjin wal qabataa yookiin butamuun isaa riiliidhaa dhugumaa yoo butame malee rakkina hin argu waldaan kiristaanaa rakkinni nama nuti argaa jirru immoo maaludha ree kanaaf kan kana jedhu ilaalcha garaagaraa keenyee turre. Boqonnaa ja'a keessattis gaaffii wal fakkaataa kan nu deebisu as keessa jira. Boqonnaan ja'a immoo yeroo itti rakkinni waggaa 7 suni mul'achuu jalqabu ta'a jechuudha. Rakkinoota waggaa 7 isa jennu kana kan adda godhu rakkina guddaa yookiin gidiraa guddaa yookiin immoo gidiraa bara duriitii kaasee amma bara booddeetti takka booddes kana duras hin beekne ta'uusaatu adda isa godhaa jechuudha. Kanaaf seensa boqonnaa ja'a fi dhuma boqonnaa samarii yookiin guduunfaa boqonnaa 5 irratti yeroo darbe kan nuti baranne barri mul'ata Yohaannis amma yeroo kaafnu yeroo baay'ee yeroo dhuma waa'ee mul'ata Yohaannis yaadannu dheekkamsa rukuttaa adabbii waca wawwaannaa kanaaf kan kana fakkaatatu nutti dhaga'ama waan ta'eef yeroo baay'ee hin qo'annu illee ergaa qaba jennee illee hin qo'annu jechuudha. Kitaabni isaa kitaaba bara dhumaa rakkina gidiraa waan nu hin galle baay'ee waan achi keessaa qabaniif jechuudha. Erga qo'achuu jalqabne as garuu yeroo muraasa waaqayyo baay'ee nu gargaaree macaafni mul'ata Yohaannis hin da'uum nu'iif ergaa guddaa kakuu guddaa dhaamsa guddaa jajjabina guddaa waan nama gargaaru guddaa of keessaa qabu baranne jechuudha. Kanaaf dheekkamsa guddaan mana ga'u rakkina gurguddaan mana ga'u gidiraan mana ga'u maaliif biyya lafaa irratti dhufaa kan jedhuu fi deebii guddaan nuti hojii macaafa mul'ata Yohaannis keessatti boqonnaa ja'atti argannu jira. Akkuma kana immoo yeroo darbe kan nuti kaafne qabxii gurguddaa 3 ture. Qabxiin tokkoffaan biyya lafaa kana dammaqsuudhaaf yookiin Israa'eliin dammaqsuudhaaf jenne jechuudha. Irribaa akka ka'an eridaa rafaa jirra akka dubartoota 20 boqonnaa 25 Maatewos keessatti dubartoota boqonnaa 25 fakkaata Maatewos keessaa dubartoota kurnan sana keessaa hundi isaanii rafanii kaan isaanii dammaqanii kaan isaanii immoo kurnanuu dammaqaniiru garuu hin qophoofne jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu dhufaatii ammayyuu gaa dhufaatiin gooftaa hin geenye jechuudha. Miti yeroo rakkinni waggaa 7 jiru yoo xinnaatee rakkina waggaa 7 kanatu jira jechuudha. Waggaan 7 sun tarii wagguma 7 irratti xumuruu danda'a ta'a. Tarii waggaan 7 inni jennu kun immoo akkaataa nuti yaadnuuf ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababni isaa dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkaataa namni yaadutti karoorsee bakka waggaa 7 kana dhufa jedhee yaadutti miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti waldaan kiristaanaa warri qophaa'an ol fudhatamaniiru warri otoo hin qophaa'in biyya lafaa kana irratti hafanii warri namannee gidiraa kana keessa kan isaan darbanii akka isaan dammaqanii waaqayyo adabee rukutee balleessee biyya lafaa kana otoo hin ta'in
itti faraduuf otoo hin ta'in akka isaan dammaqanii keessumatti sabni isaa sabni Israa'el akka dammaqu akka fayyu akka sabaatti jechuudha. Namni dhuunfaa namni tokko tokko namni lakkoofsa muraasa fayyeera. Akka sabaatti dhuguma raajota keessatti kakuu moofaa keessatti already beeku. Garuu akka sabaatti itti amananii dhuguma Yesuusiin isa kana jedhanii beekan jechuudha. Otoo beekanii fannisanii gaafa qulqulluutu. Kanaafuu akka sabaatti akka isaan beekan barbaada jechuudha Waaqayyo. Akka isaan guyyaan gooftaan Yo'eel keessatti barreeffame, inni Istifaaniyaa keessatti barreeffamne, inni Hizqeel dubbate, inni Daani'eel dubbate, inni Isaayaas dubbate, inni Ermiyaas dubbate. Hundee bakka isa kanaadha jedhanii akka isaan hirribaa dammaqanidha. Lammaffaan raasuudhaaf jenne. Raasuudhaaf biyya lafaa kana raasuudhaaf guddina ishii raasuudhaaf Ameerikaa raasuuf mootota ishii raasuudhaaf gurguddoota ishii raasuudhaaf xixiqqoota ishii raasuudhaaf eenyummaan Waaqayyoo guddinni Waaqayyoo dandeettiin Waaqayyoo jaalalli Waaqayyoo ammam akka ta'e raaseetti agarsiisuudhaaf eessatti afaa eessa jira jabaan eessa jira guddaan eessa jira mootiin eessa jira pirezidaantiin eessa jira mucaan xiqqoo mucaan guddaan eessa jira raasee qilleensi isaa tokkittiin yoo nurkaa akka hin taane taate bishaan isaa tokkittiin yoo nurkaa akka hin taane taate aduun isaa tokkittiin yoo nurkaa akka hin taane taate wanti tokkittiin inni akkaataa siistama sirriidhaan nuuf uume suni siistama isaanii gad lakkisanii xiqquma ishii karaarraa yoo goran akkam akka nuti raafamnee babbannee waan qabnuuf waan gad lakkifnu wallaallu nutti agarsiisuudhaaf raasuudhaaf guddummaa Waaqayyootiin biyya lafaa kana raasee agarsiisuudhaaf godha. Inni dhumaa mootummaa isaa hundeessuudhaaf jenne. Mootummaan gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa gooftaan Yesuus biyya lafaa irratti dhufe macaafa qulqulluu keessatti amma kakuu haaraa kakuu moofaa keessaa hamma Yohaannisitti seeratu hojjete sana booddee ayyaana mootummaa Waaqayyootu lallabamuu jalqabe wangeelaa jedha. Achirraa kaasee amma dhaqee mul'ata Yohaannis keessatti boqonnaa gara 19 kaa'utti wangeelli mootummaa Waaqayyoo yeroo lallabamu argina jechuudha. Kanaafuu wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabamu xumuraatti gochuudhaaf yookiin dhaabuudhaaf mootummaa isaa hundeessuudhaaf amma yeroo filannoo beektu eeyyaadha. Paartiin hundumtuu mootummaa isaa beeksifataa. Inni kaan qamadiidha, inni kaan ifa, inni kaan ampuulidha. Maalii na filadhaa jedhee beeksisa jechuudha. Sana booddee dhuma irratti kan mo'ee mootummaa isaa hundeeffatu tokkichaadha jechuudha. Haa ta'u malee paartonni sun hundumtuu jalqabaa kaasanii beeksisaa deeman. Gooftaanis akkuma kana wangeelli isaa lallabamaa inni kaan itti mormaa citaa aarsaatti ta'aa waan ta'e ta'aatti arrabsamaatti maal ta'aatti gammadaatti gaddaa jiraate dhuma irratti gooftaan mootummaa isaa isa paartiidhaan yookiin kallattiidhaan oofishaalii kan hin taane biyyi lafaa kun kan hin simanne kana guutummaatti biyya lafaa irratti mootummaa isaa hundeessuudhaaf yookiin xumuratti gochuudhaaf jechuudha. Kan inni rakkina kana fiduufi jechuudha. Xumuratti gochuudhaaf yookiin hundeessuudhaaf mootummaa isaa mootota biyya lafaa raase warra dammaqsuu qabu dammaqsee warra fayyisuu qabu fayyisee waan itti hambifate hin qabu waan ta'eef sana booddee mootummaa isaa hundeessuudhaaf inni kanaaf kana fakkaatan rakkinoota yookiin sababoota baay'ee tarreessuu dandeenya. Sababoonni gurguddaan sadanee dammaqsuudhaafii fi raasuudhaaf warra jaalala isaa ta'ee ofirraa ka'anii ofirraa bu'anii rafanii dogoggoranii wallaalanii jedhan dammaqsee gara isaatti deebisuuf warra guddinaa fi jabina isaaniitiin of eenyu raasee balleessuudhaaf mootummaa isaa immoo sirrii sana gaasa qajeelaa biyya lafaa kanarrattis bara baraanis immoo hundeessuudhaaf jechuudha. Malee Waaqayyo nama adabuu jaallatee nama rukutuu jaallatee gidirsuu jaallatee miti kan inni kana gochaa jiruuf Waaqayyo hamma dhumaatti ilmaan namootaatiif karoora isaa keessa hin jiru rakkisuun hamma dhumaatti jaallate waan ta'eef maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate ta'u. Boqonnaa 5 keessatti mata duree guddaan nuti ilaallee mata duree guddaadha jenne eenyudhaaf malee kan jedhu boqonnaa 5 lakkoofsa 2 mallattoo macaafichi ittiin cufame irraa kutee macaaficha banuu kan malee eenyu ta'edhu seentarii dubbii isaaniiti jechuudha. Achirraa kaanetu ilaalle. Boqonnaa 6 akkuma kanaa kan nuti ilaallu waggoota 7 sanaaf mallattoo guddaa kan ta'u mata duree guddaa kan ta'u lakkoofsa 17 irra jira. Boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irraa guyyaan guddaan inni itti isaan kun eekkaman dhufeera. Guyyaan guddaan itti isaan kun eekkaman dhufeera. Eegaa
eenyutu dura dhaabachuu danda'a ree jedha. Maalli qoomichi laal እንግዲህ egaa eenyutu dhaabachuu danda'a ree jedha. Who is able to stand jedha jechuudha. Eenyutu dhaabachuu danda'a? Guyyoonni rakkinaa, guyyoonni gidiraa, guyyoonni dheekkamsa waaqayyoo dhufaniiru. Dheekkamsa kana jala, gidiraa kana jala, rakkina jala, kana sodaa kana jala, adabbii kana jala, waggaa kana, waggoota kana jala, keessumatti immoo fuula gooftichaa dura eenyutu dhaabachuu danda'adha hiikansaa jechuudha. Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Lakkoofsa 16 irratti ol deebitanii yoo dubbistanii dheekkamsa hoolichaa duras nu dhoksaa, fuula isaa teessoo irra taa'u duraa dheekkamsa hoolichaa duraas nu dhoksaa jedhaniitu egaa maalli qoomichi laal jedhan jechuudha. Kanaaf har'a deebii kennina jechuudha. Boqonnaa 6 kanarratti maalli qoomichi laal? Waggaa 7 otoo rakkinni kun narra ga'ee dhaabachuu hin danda'a. Waggaa 7 rakkinoonni kana fakkaatan otoo narra ga'ee dhaabachuu hin danda'a. Guyyaa 7 dhaabachuu hin danda'a. Guyyaa 3 dhaabachuu hin danda'a. Waggaa ammamii, yeroo ammamii rakkinoota kana jala dhaabachuu danda'a? Egaa obboloota koo waan isin yaaddan kan hin barbaade mata dureen eenyutu dhaabachuu danda'a yookiin eenyutu jala dhaabachuu danda'a yookiin eenyutu dura dhaabachuu danda'a? Maalli qoomichi laal? Sayyidudha. Kanin akkasin ilaaltan barbaadu rakkinoonni amma nu mudatan baay'eetu jira. Inni kaaniin du'aa, inni kaaniin qoramaa, inni kaaniin boo'aa, inni kaaniin dhukkubsataa, inni kaanii wal lolaa, wal jibbaa, wanti sirreen inni kaaniin beela'aa, waan barbaachisu dhabaa, mindaa gaarii hin nyaatu, hojiidhaan gadi qabamaa, rakkina garaa garaatu isa mudataa. Namni waan barbaade kan akka barbaadetti akka hin jiraanne, keessumatti immoo nama waaqayyoo ta'e taanan gidiraa baay'ee keessa darba. Qorumsi isaa, wanjoon isaa baay'eedha. Kan isin ajaa'ibu garuu wanjoo amma kanaa, qorumsa amma kanaa keessa darbee namni hin daganaa qorumsa dhalatee hin beekne, argee hin beekne, rakkatee hin beekne, gidiree hin beekne arguudhaaf jira. Amma ammaatti bara jireenya keenyaa keessatti takkaa biiftuun achi gurraachoftee nutti dukkanooftee waan qabannu dhabnee waan goonu dhabnee hin beeknu. Amma ammaatti takkaa galaanni biyya lafaarra galagalee nama wannoo jedhee hin beeknu. Amma ammaatti takkaa dhiigni biyya lafaarra dhangala'ee lafa wal ga'ee nama liqimsee yookiin waan ta'e hin jiru. Amma ammaatti takkaa tulloota nurratti jigaa maaloo jennee kadhannee hin beeknu. Maaloo nu dhoksaa jennee hin beeknu. Amma ammaatti rakkachuu dandeenya, beela'uu dandeenya, gidiruu dandeenya, qoramuu dandeenya, dhukkubsachuu dandeenya. Amma ammaatti garuu hurjoota nurratti gadi harcaan hin argine. Ji'a dhiigatti jijjiiramtee nu rakkistee waan ta'e taate hin argine. Amma ammaatti wanti nurratti hin jiru. Kanaaf rakkinoonni bara dhumaa isaan jedhaman rakkinoota isaan bara keenya amma rakkina gidiraa jennu, waraansa lola jennu, beela dheebuu jennurraa kan adda isaan godheef takkaa ta'anii kan hin beekne, takkaa kana booddees deebi'anii ta'uun kan isaan irra hin jirre, akka lolaa bara Nohii si'a tokkicha kan dhufanii ta'an, akka ibidda bara Sodoomiif Gomoraa si'a tokkicha kan ta'anidha bara jireenya keenyaa keessatti yookiin bara keessatti irra deebi'anii kan hin taanedha waan ta'eef rakkinoonni fi gidiraan wantoonni nuti amma biyya lafaarratti arginu baay'ee muraasa. Otoo filadhu siin jedhanii bakka isa kanaan du'uu naa wayya, isa kanaa mannaa jettaa jechuudha. Bakka isa nama rakkadhee gidiree qoramee biyya rabaa jiraadhu naa wayyaa rakkina dhufuuf mana jetta jechuudha. Hamma sooromee minaaminii ta'ee mootummaa ta'ee pirezidaantii ta'ee geggeessee biyya akka barbaadde godhee booddee rakkina sanatti galuu mannaa amma rakkadhee gidiree qoramee jala darbee rakkina sana otoo hin argin deemuu naa wayyaa jettaa jechuudha. Argitanii otoo wal bira qabame jechuudha. Amma rakkina biyya keenya keessa jiru, salphina biyya keenya, dheekkamsa biyya keenya rukutaa jiru beektu miti. Amma immoo otoo rakkinoota isaan kana jalqabbiidhuma isaa argitanii maaloo isa kana nuu wayya, isa kana keessa jiraanna, isa kana keessa jiraadhee rakkinoota isaan dhufu jalaa bahuu nuu wayyaa jettu jechuudha. Malee akka dubartoota shananii maaloo amma nutti haa toluu banaa riba keessaa kaanee dhannee wannoo bitannee wannoo guuttannee ganaa minaaminii irra xiqqoo shiiramnee boqonnee kaanaa jechuudhaaf yeroon argattan jechuudha. Amma riba koorraa kutee tan kana godhee sana godhee xumuree hojii natti kenname hojjedhee yeroo gooftaan dhufu boqachuu naa wayya booddee jettu jechuudha. Ani isa kanaadha kan hin filadhu.
amma biizii ta'e halkanii guyyaa hirriba dhabee dadhabee maal jedhee dargaggummaa koo bishaan ishee godhee waan waa'een galletti rakkaa'ee booddee gooftaa koo wajjin naanni dhufe boqadhee bara baraan firii ta'ee jiraadhee gaaddisa isaa jala jiraachuu naa wayya. Malee amma boqodhee natti tolee mana hoteelarra bishaanii fi wannoorra biichirra olii gad deemaa olii gad naanna'aa bardi deemaa kabajaa yeroo nu dhufe biizii ta'uun barbaadu. Gooftaan bara baraan kan ulfaate ta'u. Kanaaf rakkinoota kana jalaa nu furuuf irratti macaafni qulqulluun rakkina bara dargaggummaatti itti dhufu qorumsa garaagaraatiin qoraafamuun isaaf gaarii dargaggeessaaf jedha. Sababni isaa booddee nu furuudhaaf jira gooftaa waan ta'eef. Boqonnaan jaagaasa kana abdii kana nuuf kenna. Abdii kana nuuf kenna malee dheekkamsa kanaa miti kan inni nurratti fidu. Kanaaf dheekkamsoota macaafa qulqulluu kana keessatti barreeffaman keessaa dheekkamsi chaappaa 7 yeroo isaan banaman mul'atan jiru. Dheekkamsi chaappaa 7 yeroo isaan mul'atan wannoo hundumtuu chaappaa 1ffaa 2ffaa 3ffaa jedheetu yookiin mallattoo 1ffaa 2ffaa 3ffaa jedhee amma 7ffaatti lakkaa'a jechuudha. Mallattoon boqonnaa 6 keessa jiru 6dha. Mallattoo 66 hin jenne mallattoo boqonnaa 6 keessa jiru mallattoo 6dha. Mallattoon 7ffaan boqonnaa 8 irratti dhaqaa jechuudha. Boqonnaa 6 fi 8 gidduu yeroo boqonnaatu jira. Yeroo boqonnaa yeroo biyyi lafaa kun xiqqoodhaaf haara galfattutu jira jechuudha. Yeroo xiqqoodhaaf biyyi lafaa kun haara galfattee yeroo xiqqoodhaaf yeroon kennamee fi boqonnaa 7 irratti hojiin waaqayyo qulqulloota biyya lafaa kana keessa rakkina keessa jiran hojjetuutu jira jechuudha. Boqonnaan 7 yeroo sana keessa waan ta'uuf boqonnaa 6 keessatti rakkinoota 6 kana yookiin mallattoo 6 kanatu banamaa rakkinoota 6 kan ta'utu mallattoo 6 kana wajjin mul'ata. Boqonnaa 7 irratti yerootti muraasaaf yeroo gabii yerootti hojiin waaqayyootti hojjetamu muraasa arganna. Boqonnaa 8 irratti immoo mallattoon 7ffaan yeroo banamu argina jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Kana booddee boqonnaa 7 irratti yeroo gabii muraasa ta'ee boqonnaa 8 irratti yeroo mallattoon inni sun banamu sana booddee boqonnaa 8 irratti in argitu lakkoofsa 1 irraa kaastanii bantii waaqaa keessa akka walakkaa sa'aatiif gabiitu ture jedha. Boqonnaa 8 irratti dabaltanii jechuudha. Gabii daqiiqaa 30 akka lakkoofsa sa'aatii keenyatti immoo daqiiqaa 30 jechuudha. Akka lakkoofsa sa'aatii sanaatti walakkaa sa'aatiif jedhee walakkaa sa'aatii isa kan waaqayyootii haa ta'u isa kan lafaati haa ta'u hin beeknu yeroo muraasatiif bantii waaqaa keessatti jedha. Walakkaa sa'aatiif bantii waaqaa keessa jechuun hammam akka ta'e hin beeknu nuti. Akka keenyatti kan lakkoofnu garuu walakkaa sa'aatii jechuun daqiiqaa 30 jechuudha. Sana booddee boqonnaan 8 malakata 7tti fufee jira jechuudha. Malakata 7tti fufee jira. Kana jechuun chaappaa yookiin mallattoota 7ffaatu malakata 7 of keessatti qabata. Mallattoonni 7ffaan ofiinsaa dheekkamsa 7ffaa of keessaa hin qabu jechuudha. Inni ofiinsaa dheekkamsa 7 of keessatti qabata jechuudha. Inni 7ffaansaa. Ammas dheekkamsoonni maqaan isaa fiingee takka faaggaa malakkata jechuudha. Malakkata sana yeroo isaan in afuufeedha miti in afuufeedha. Waan afuufamuudha jechuudha inni kun. Yeroo isaanii malakkata isa jalqabaa dhageessisanii in afuufeedha waan afuufamuudha waan ta'eef walakkata isaan jalqabaa isaan lammaffaa isaan sadaffaa jedheetu 6ffaa 7ffaa qaba jechuudha. Amma boqonnaa 9tti dhuma isaatti jechuudha. Amma boqonnaa 9tti dhuma isaatti malakkata qabaa jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u. Malakanni inni dhumaa malakanni 7ffaan immoo boqonnaa 11 keessa jira. Boqonnaa 11 keessatti malakkata isa dhumaa yookiin malakkata 7ffaa argina. Malakanni 7ffaan boqonnaa dhumaa boqonnaa 11 keessa jira. Kunis malakkata ofii isaatii fi dheekkamsa ta'e otoo hin ta'in isinii galee ofii isaatii fi dheekkamsa malakkata ta'e otoo hin ta'in dheekkamsa fide otoo hin ta'in malakkaticha sana keessa hindaganaa waciitiiwwan yookiin xoofoo kan ta'anii 7tu jira. 7tu jira jechuudha. Kanaaf xoofoowwan yookiin immoo waciitiiwwan 17 sun akka isaan sanaa dhedheeraa miti wannoon isaanii. Isinii galee akka isaan sanaa dhedheeraa miti jechuudha. Amma yeroon isaa xumurameera. Dheekkamsa gara dhumaati. Gara dhumaa waan ta'aniif dheekkamsa kana booddeedhaan dheekkamsi biraan jiru. Dheekkamsoonni jiran hundumtuu aariin waaqayyoo hundumtuu firdiin waaqayyoo hundumtuu dheekkamsoota kanaan wanta xumuramanii fi dheekkamsoonni kun dheekkamsoota gara xumuraa jedhamanii jechuudha. Kanaaf dheekkamsi kun hundumtuu fakkeenyaa fi
inni jalqabaa chaappaa yookiin mallattoowwan 6 yeroo banamanii isa 7ffaa irratti hojii baay'ee kan hojjetamutu jira. Ofiisaa dheekkamsa of keessaa hin qabu, dheekkamsoota 7 kan biraa of keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Amma dheekkamsoonni 7 kan biraa banamanitti hojiiwwan baay'ee kan biraa kan banamutu jira jechuudha. Amma immoo malakatoonni 7 sun xumuranii immoo innaa jedhanii 6 sun xumuranii innaa jedhan malakanni 7ffaan immoo waciitii 7 kan ta'u immoo of keessaa qaba waan ta'eef waciitiiwwan 7 sana keessaa otoo gadi hin naqin immoo ammas immoo hojii hojjetamutu jira jechuudha. Kanaaf kan baay'ee waa'een isaanii hin barreeffamne waciitota sanaadha. Isaan sun baay'ee ariifatanii dheekkamsa gara dhumaa waan ta'aniif dheekkamsa gara dhumaa amma yoo argitan boqonnaa 9 keessatti isa 6ffaa dhageessee isa 7ffaan boqonnaa 11 keessatti lakkoofsa 15 irraa kaasee haasa'a. Otoo isa 7ffaatti hin ce'in wangeela lallabuu waan akkasii dhuga baatota erguu kanaaf kan kana fakkaatan waggaa 3 walakkaa kan ta'u kennaaf jechuudha. Waggaa 3 walakkaa ta'u boqonnaa kennaaf otoo hin ta'in isaan kana warra akkasii jidduu galchaa isiniin jechuudha fudhatan. Jidduutti kana booddee lakkoofsa 7 irratti yeroo isaan sun banamee mana maqaansaa malakanni inni 7ffaan yeroo dhaga'ame achi keessaa kana ta'utu ta'ee jedheetu boqonnaa 12 xumuree boqonnaa 12tti waa'ee dubartitti boqonnaa 13 irratti waa'ee bineensa gaafa 10 qabu achuma keessan immoo bineensa gaafa 2 qabu kana booddee immoo boqonnaa 14 irratti olichaaf namoota isaa jedha achumaan immoo ergamoonni 3 waan ta'uuf jiru himuu isaanii wal duraa duuban waan ta'u himuu isaanii jedhetu itti fufaa jechuudha. Akka isaan kana waciitota isaan wannoo sana ganaa boqonnaa 16 irratti argitu jechuudha. Gaara argitanii mallattoon inni 7ffaan banamee otoo waciitonni sun gannamuun jalqabini hojii baay'eetu ture jechuudha. Kanaaf haamamuu biyya lafaa kanaa jedhaa ergamoota dha'icha warra gara dhumaa lakkoofsa boqonnaa 15 irratti gara dhumaa baatan arguu taa'edha. Gara dhumaa kan inni jedhamee fi dha'icha gara dhumaa kan inni jedhamee fi waaqa keessatti ergamoota 7 warra achi dha'icha gara dhumaa harkaa qabanii isaan kunis immoo dheekkamsi waaqayyoo dha'ichoota kana isaan gara dhumaa kanaan waan dhaabatuuf kan gara dhumaa jedhamee jedheetu boqonnaa 15 keessatti haasa'a jechuudha. Sana booddeedha boqonnaa 16 irratti gadi naquu jalqabu. Isaan gadi naquu isaanii sana kan isin ajaa'ibu lakkoofsa 2 irratti isa jalqabaa gad naqee lakkoofsa 3 irratti isa 2ffaa gad naqee sana booddee lakkoofsa 4 irratti 3ffaa gad naqee kana booddee lakkoofsa 8 irratti 4ffaan gad naqee 10 irratti 5ffaan gad naqee 6ffaan 12 irratti gad naqee isin galee akka isaan kanaa walirraa fagoo miti jechuudha. Akka isaan kanaa walirraa gadi faffagoo miti jechuudha. Lakkoofsa 17 irratti inni 7ffaanis waciitii isaatii keessaa gadi naqee lakkoofsa boqonnaa 17 irratti yoo dhaqxan immoo adaba ejjetuu ishii gudditti argita jechuudha. Inni 7ffaanis gad naqeera sitti. Kanaafuu dheekkamsi isa 7ffaa booddee jiru sana booddee wanta addaa dheekkamsi addaa dhufu hin jiru waan ta'eef firdiin already dheekkamsa 7 akka isaan jalqabaa qabatan mallattoon 7 of keessatti malakata 7 malakanni 7 immoo of keessatti waciitii 7 qabate. Waciitiin 7 waan biraa of keessatti kana qabatu waan ta'e hin jirree fi Baabilooni hin adabamte wantoonni biyya lafaa mootonni biyya lafaa warri isaan duuka bu'an hundumtuu hin adabanii boqonnaa 19 keessatti yerootti faarfannaa isa waaqarraa cidha hoolicha isa waaqarraa amma gadi dhufuudhaaf yeroo inni mul'atu boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti yeroo inni waaqarraa gadi dhufu boqonnaa 20 irratti yeroo inni biyya lafaa irratti mo'u seexanni yeroo mo'amu firdiin dhumaa yeroo kennamu boqonnaa 21 irratti jireenyi bara baraa fi waaqa haaraa lafti haaraan yeroo isaan ta'uu argina jechuudha. Sana booddee itti fufa. Kanaafuu boqonnaa 6 keessatti isaan ka'an kuni boqonnaa 6 keessatti tartiibaniin guyyaa tokko sana guyyaa lammataa immoo sana guyyaa sadaffaa immoo sana innee waggaa 7 kana keessatti dafnee kun har'a ta'eera kun boru ta'a kun immoo iftaan ta'a jennee kaalkuleetii akka nuti gochuu dandeenyutti otoo hin ta'in akkaataa isaan ta'uun irra jiranitti nuuf barreesse. Tartiibaan akka kanatti ta'uu danda'u garuu inni kun gidditti isa kana hordofee daqiiqaa 5 booddee dhufa miti. Guyyaa tokko turuu danda'a, guyyaa 20 turuu danda'a, 30 turuu danda'a, 50 turuu danda'a hin beeknu jechuudha. Kanaaf inni kun innaa kana ta'ee booddee inni sun waggaa 7 booddee yookiin waggaa meeqa booddee akka inni ta'u hin beeknu akka lakkoofsa namaatti.
akka garuu nuuf kaa'ametti akka nuti kaalkuleetii godhannetti isaan kun hundumtuu waggoota 7 keessatti ta'u rakkinoonni amma nurra ga'aa biyya lafaa irratti gidiraan biyya lafaa kanatti nurra ga'aa jiran baay'een isaanii garuu isaan kanaaf akkuma cabni qulqulluun jedhe jalqaba ciniinsuti malee aktuwaalii wanta irra guyyaa irraa ta'e dhufaatii gooftati hin jennu jechuudha. Sababni isaa dinqiin rakkinni gidiraan kana caalu nu mudachuutu irra jira. Dhufaatii gooftatii taanan immoo nuti warra biyya lafaa irratti hafnedha jechuudha. Warri kaan nu gatanii ol fudhatamanii jechuudha. Kanaaf waan hundumaa biyya lafaa irratti ta'aa jiru dhufaatii gooftatii wal qabsiisuu ta'in jalqaba ciniinsuu hojiinsaa gara sanatti geessaa jira jechuudha. Addunyaan amma deemtee gara sanatti deema. Hojiin guyyaa guyyaa nuti hojjennu gochaan nuti goonu waldaan kiristaanaa keessatti jaalalli baduunsaa geessee gara kanatti nu siksaa nutti dhufaa deemaa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee rakkina gurguddaa boqonnaa 6 keessaa jiru kana hin seenne jechuudha. Sana booddee boqonnaa 6 keessatti mallattoo 7 argina. Mallattoowwan 7 sana keessaa garuu mallattoon 6 boqonnaa 6 keessatti banamu. Mallattoon 7ffaan boqonnaa 8 irratti banama waan ta'eef kan boqonnaa 6 qo'annaa jechuudha. Irra boqonnaa 6 xumurreetu deemna. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Boqonnaan 6 kun egaa yeroo rakkina waggaa 7 waan ta'uuf yeroo itti Daani'eel mul'ata isaa keessatti 769 xumurame waan ta'eef 770ffaa isa xumuraa yeroo inni akka lakkoofsa macaafa mul'ata Daani'eel boqonnaa 9 fi 10 fa'i keessa jirutti isa kana 7ffaa yookiin immoo 7ffaa isa dhumaa ta'a jechuudha. Okay, so arfan isaanii yeroo banamanii fardeen 4tu ba'e. Mallattoon arfan jalqabaa yeroo banaman fardeen 4tu ba'e. Fardeen arfan sana hundumaa kan beeksise eenyunni warra uumama lubbuu qaban arfantu beeksise. Jechuun kottuu ilaali jedhanii kan beeksisaa ture warra uumama lubbuu qaban arfanidha jechuudha. Isa adii kan beeksise, isa diimaa kan beeksise, isa tokko maan maqaan isaa peellii kan jedhamu isa kan beeksise hundumti isaanii taraadhaan kan beeksisanii warra uumama lubbuu qaban arfan sanaadha jechuudha. Kanaaf inni leenca fakkaatu tokko beeksise, inni nama fakkaatu tokko beeksise, inni maqaan isaa joobira fakkaatu tokko beeksise, inni kan biraas inni sangaa yookiin immoo maqaan isaa tuntunoo fakkaatus tokko beeksise. Isaan arfanuu tokko beeksisan jechuudha. Rakkinoota beeksisan kana keessaa sadanuu fardeeni jechuudha. Eeshi maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u. Kanaaf boqonnaan lakkoofsa gabaabduu waan qabduuf lakkoofsa gara 17 wayichaa qabdi. Ishitti dubbifachaatti deemna jechuudha. Kanaaf isaan kun hundumtuu mallattoon kun banamuun kitaabni banamee dubbifame jechuu otoo hin ta'in mallattoon kun ammayyuu banamaa deema jechuudha. Kanaaf mallattoon banamee yeroo xumuramu akka qo'annaa keenya yeroo darbeetti gaafa mallattoon kun hundumtuu banamanii irraa xumuramanii jedhanidha. Kitaaba sana keessa kan jiru inni duraa fi duubaan barreeffame sun dubbifamuu danda'a. Kiliirli dubbifamuu danda'a malee amma mallattoon sun banamanii jechuun wanti kitaaba sana keessa jiru mul'ate jechuu miti jechuudha. Garuu yeroo mallattoon sun tarsa'aa deemu kan ta'aa deeme wantoota ta'aa deeme gara karoora isa kitaaba sana keessatti barreeffametti kan geessantu ta'ee jenna jechuudha. Kanaaf mallattoowwan boqonnaa 6 keessa jiran kun hundumtuu amma kitaabni mul'ata Yohaannis banamee wanti mul'ata kitaabicha sana keessatti barreeffame gooftaan Yesuus qofti dubbisuuf fudhachuu kan danda'u akka kan mul'ate macaafonni kun hundumtuu banamanii xumuramuu irraa jiru jechuudha. Mallattoon irra jiran gaafa mallattoo banee xumuru wannootu irra jira malakata gaafa malakatni banamee xumuru isaan sanatu irra jira. Wacinoonni sun gaafa xumuranii kanan booddee kitaabni sun guutummaatti mul'ate jedhe jechuudha. Waan kitaaba sana keessatti barreeffame yeroo tilmaamnu akka kanatti tilmaamna jechuudha. Kanaafuu isaan kun hundumtuu gara sanatti geessu malee gara sanatti kan geessan hundumtuu rakkinoonni kun hundumtuu gidiraan sun hundumtuu gara isa yaadamee kitaaba sana keessa taa'etti barreeffamanii kaa'amanii jiru jechuudha. Isaan kun hundumtuu gara sanatti rakkina akka yeroo darbe mallattoowwan baay'ee keenya rakkina biyya lafaati moo seenaa biyya lafaati moo mo'icha gooftaati moo karoora gooftaati moo maaltu kitaaba sana keessa jira jennee kaa'aa turre waan ta'eef jechuudha. Boqonnaa 9 booddee kitaabni sun banamee yeroo inni xumuramu yeroo inni banamee xumuramu jechuun yeroo mallattoowwan sun hundumtuu irra jiran chaappaan sun hundumtuu malakanni hundumtuu waciitiin hundumtuu irra jiran xumurama boqonnaa 19 ta'a jechuudha yeroo sana. Kanaafuu kallattiidhaniin karoorri waaqayyo akkuma chaappaan tokko baname hin jira jennee otoo hin ta'in chaappaawwan hundumtuu edda banamanii booddee wanti waaqayyo kitaaba sana keessatti barreessee qabu mul'atee jennetu yaadna jechuudha. Kanaaf uumamni lubbuu qaban akkuma yeroo darbe barannee afuriidha kan nuti irratti walii gallee kan mul'ata kana keessa jiranii arfan isaanii yookiin qaama walitti jiraatan naannoo barannee darbine waan ta'eef
Isaan kun hundumtuu macaafa Hisqeel keessatti boqonnaa tokko yookiin boqonnaa 10 yeroo jennu isaan kun hundumtuu kottu ilaali jedhan si afur ammuma tokko ta'u inni tokko asii waame kottu ilaali jedha. Innaa achi ilaalu farda adii arga. Kottu ilaali jedha inni tokko innaa achi ilaalu farda diimaa arga. Kottu ilaali jedha immoo inni tokko immoo farda gurraacha arga. Kottu ilaali immoo inni tokko immoo farda waan akka maqaan sun harkaa badaa peelii jedhamu Ingiliffaan jechuudha. Farda akka magariisa ta'ee fannoo kan ta'u jechuudha. Innaan bira ga'ee akka bifa baalaa kan qabu jechuudha. Innaan bira ga'ee tanaa ta'a. So isaan kun hundumtuu tartiibaan kottu ilaali amma akka walirraa fagaatu hin beennu garuu fardeen kun arfan uumama lubbuu qaban arfaniin bakka bu'anii beeksiman jechuudha. Yeroo beeksima akka nama madeera irratti akkana kottame achi akkana bahimee akka jedhanitti inni kun maal agarsiisa? Waaqayyo yeroon isaa ga'u yeroo dheekkamsi isaas ga'u yeroo dhufaatiin gooftaa itti yaadame yeroo ga'u dursee dheekkamsoota kana yeroo kitaabicha banuu jalqabu dursee dheekkamsoota kana rakkinoota kana gidiroota kanaan akkana ba'aa amma isiniif eeyyamameera yeroon keessan ga'eera isiniif kennameera mirga qabdu farda adii nanaa kotta akkana bahi jedhaan jechuudha. Isinii galee amma sirriitti jechuudha farda adii nanaa kottu jechuudha. Yoo waaqayyo biyya lafaa kanarratti kotta akkana godhi jedheen malee eenyullee biyya lafaa kana akkana gochuu hin danda'u. Doonaald Tiraamp biyya lafaa kanaa kan garagalchu nuukilaara qaba jedhanii sodaatu miti. Dhokatee biyya Ameerikaa keessatti lafa jalatti yookiin qilleensa keessa iddoo ta'e samiirra iddoo taa'an jira miti. Raashiyaan biyya lafaa kana si'um tokko tokka'ee biyya lafaa kana garagalchuu kan danda'u qabdi. Yoo waaqayyo kotta akkana bahi godhi jedheen malee waan tokko gochuu hin danda'an. Iyyoo fudhadhaa. Seexanni waaqayyo fuuldura dhaqeetu maal iyyoo bakkas akkasii jedheen. Waaqayyo eeshi bakka kana siif kenneera dhaqii godhi jedheen. Waaqayyo aangootti kenneetu dhaqii kana godhi. Yoo dallaasaa ta'e dallaa, yoo horiisaa ta'e horii, yoo qaamasaa ta'e qaama, yoo ijoollesaa ta'e ijoollee. Waaqayyo akkasitti itti ergee mee godhi isa kana jedheen. Malee seexanni ofii dhumsaatiif aangoo ittiin dhufee na rukutee na cabsee na wannoo jedhu hin qabu. Yoo waaqayyo pirootekshinii isaa eegumsa isaa narraa fudhachuu baate yoo nani dallaa waaqayyo keessaa akka Iyyoob sanatti ijaarame keessaa yoo hin ba'uu baadhe seexanni naannoo keessan naannaa jedha. Kana jechuun dallaa nutti ijaare waaqayyo dallaa sanarra naannaa yoo qaawwi jiraate nutti galuu barbaada. Dallaa sana keessatti of eeguun kan keenyadha. Waaqayyo qorumsa diinni itti nu galche keessaa nu baasuudhaaf qaawwa nu qopheessaa jedha. Ofiisaa garuu hamaadhaaf nama hin qoru itti nama kuffisu balleessuuf miti. Balbala sitti cufee karaa naan balbala banee sitti agarsiisa. Balbala banamaa sanaan bahuun sun giddii keetii jechuudha teessee. Karaa balbala banamaa sanaan bahu asii nan baay'oo itti garuu hin ta'u jechuudha. Kanaaf waaqayyo gaafa yeroon isaa ga'u pirootekshinii amma jaalala amma gaarummaa amma biyya lafaatti agarsiisaa jiru kana irraa saaqetu mee dhaqii waraanii kunoo jedhaan jechuudha. Warra hidhamanii ta'an warra yeroon isaaniif kaa'ame baay'eetu jiru nu miidhuudhaaf kan ta'an. Waaqayyotu isaan qabee teesse. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Tasalonqee isaa lammaffaa keessatti boqonnaa 2 keessatti wanti amma isa dhorku jira akka barbaadetti akkana ba'ee biyya lafaa kana miidhuu akka hin dandeenye waan isa fuuldura dhaabatee jirutu jira. Yeroon isaa ga'u waaqayyo isa fuuldura dhaabate sana jalaa fuudha. Yeroo inni jalaa fuudhamu inni akka barbaadetti biyya lafaa kanarratti mo'icha argata jedhama. Kunis hafuura qulqulluu isa biyya lafaa irratti waaqayyo ittiin hojjetu waldaa kiristaanaatiif waldaan kiristaanaa gaafa ishiin ol fudhatamte sana booddee waaqayyo pirootekshinii isaa ayyaana isaa biyya lafaa kanarraa latti godha. Sana booddee maal godha biyya lafaa kanarratti bineensichi gadi bu'ee hojjechuu jalqaba jechuudha. Humna godhate waaqarraa gadi bu'aa miti. Eeyoonni maqaan isaa Yohaannistu waaqarra taa'ee arga malee jechuukooti. Okay. Sana booddee fardi inni tokkoffaan farda adiidha. Chaappaa tokkoffaadhaan chaappaan lamaffaan farda diimaadha. Chaappaan sadaffaan farda gurraacha. Chaappaa arfaffaan farda peeliin ammas kabadeera. Chaappaan inni shanaffaan ofii isaanii fardeen miti jechuudha. Arfan jalqabaa chaappaa torban keessaa arfan jalqabaa fardeenidha. Inni immoo dhumaa hundumti isaanii gargariidha. Shanaffaan isaa warra boo'an qulqulloota amantoota warra boo'an warra du'an warra aarsaa ta'an. Chaappaan ja'affaan raafamuuf biyya waaqaaf lafaa keessattuu biyya waaqaa yookiin uumama neecharii yookiin teessoo yuunivarsiitii jedhan jechuudha. Guutummaa waaqaaf lafaa raafamuu isheeti.
ja'affaan. Boqonnaa torba irratti yeroo gaaffii mallattoowwan kana hundumtuu siilii jedhama Ingiliffaatiin. Akkuma kana mallattoowwan faallaa isaanii kan ta'e boqonnaa torbatti mallattoowwan warra amananiiti. Boqonnaa 8 irrattidha kan inni torbaffaan dhufu. Mallattoon torbaffaan boqonnaa 8 irratti banama. Inni ofii isaatii malakata yookiin trumpet jedhu torba of keessaa qaba. Kanaaf har'a kan laallu mallattoowwan ja'an isaan jalqabaa keessaa mallattoowwan arfan isaanii fardeeni farda isa adii ilaalla. Amma farda adii irra taa'ee jedha. Kana booddee olichi mallattoowwan torban keessaa isa tokko otoo inni banuu nan argee uumama lubbuu qaban arfan keessaa immoo inni tokko sagalee qaqawweetiin kottu jechuusaa nagayanis achi ilaaleen farda adii tokko arge. Inni fardicha irra taa'e immoo iddaa harkatti qabata. Iddaa harkatti qabata. Gonfoonis tokkos isaaf kenname inni mo'aadha mo'uudhaafis hin ba'e jedha. Inni mo'aa ammas mo'uudhaaf ba'e yeroo jedhu amma mo'aa ahati mo'aa yeroo jennu Yesuus fakkaata jechuudha. Farda adii yeroo kaawwatu Yesuus fakkaata jechuudha. Yeroo gonfoo adii kaawwatu Yesuus namatti fakkaata jechuudha. Wantichi baay'ee nama shawwada jechuudha amma kutaan kun jechuudha. Adiidha mo'uudhaaf ba'e mo'aadha gonfoo qaba yeroo jennu baay'ee nama dinqa jechuudha. Okay. Iddoo kanatti ilaalcha lamatu jira. Ilaalchi inni tokko akka seenatti ilaalla yoo jedhanii yaadanii akka seenatti inni kun Yesuusidha. Amantootadha. Mootota Roomaa fa'i jedhanii kaa'u jechuudha. Warri kitaabni Yohaannis kun akkuma seenatti yoo ilaalame seenaa keessatti Yesuusis amantoonnis yookiin mootonnis waan akka kanaatti fakkeeffamaniiru waan ta'eef isaan kanaadha. Warri kitaaba mul'ata Yohaannis kana garuu akka macaafa mul'ataatti yookiin immoo akka macaafa raajitti ergaa raajii of keessaa qabatanii ilaalan immoo akkamitti ilaalu ganaadha wanti kun ta'a gara fuulduraatti macaafni kun mul'ataadha mana qasa raajiidha waan ta'eef inni kun macaafa Yesuusin bakka buusu otoo hin ta'in farda adii irra kan taa'e kun warra amala Yesuusin of fakkeessanii ani Yesuusidha masiihiidha jedhanii mootii biyya lafaarratti bineensicha duukaa kan bu'an antikiraastii jedhama Ingiliffaani. Warra akkasitti faallaa Kiristoos sobaa masiihii sobaa kan ta'an warra raajii dubbatan akkasii hin ta'in mootummaa biyya lafaa kan akka Yesuusitti bulchuu warra barbaadan jechuudha. Kanaaf masiihii sobaa yookiin Kiristoos sobaa warra jedhaman isaan kanaadha. Kunis kan bakka bu'ee fi tokkoffaa mo'uu kan inni jedhu mootummaa biyya lafaa kana bulchuu kontiroolii gochuu akkuma gooftaan mootummaa biyya lafaa kana deebi'ee kontirool biyya lafaa gochuudhaaf bulchuudhaaf isaan taqallalamuudhaaf jirtu isinii galee akkuma sanani Kiristoosidha jechaa Kiristoos sobaa ta'ee biyya lafaa kana mootota biyya lafaa kana guuree walitti qabata jechuudha. Kan isin ajaa'ibu ergamaan seexanaa akka ergamaa ifaa ta'uudhaaf dinqii garaagaraa gochuudhaaf macaafa qulqulluu keessatti hin dubbata jechuudha. Yoo isaaf danda'ame warra amantoota iyyuu gowwoomsuu akka danda'utti macaafa mul'ata Yohaannis keessas hin jira jechuudha. Kanaaf akka ergamaa ifaa fakkaatee warra amantoota iyyuu warra kaan qulqulloota iyyuu gowwoomsuudhaaf shawwaduudhaaf fi akka Kiristoositti waan hundumaa aaktii godha jechuudha. Yeroo immoo adeemu yeroo biyya lafaa hundumaa kontiroolii godhu yeroo Doonaald Tiraamp kontiroolii godhu yeroo biyya Itoophiyaa dhaqee kontiroolii godhu waliigaltee yeroo uumu biyya lafaa hundumaa wajjin jaalala yeroo qabaatu biyyi lafaa hundumtuu waaw jettee duukaa yeroo buutu feesbuukii fi tiiviin miidiyaan hundumtuu waa'ee namicha sanaan naa ta'u waaw kun immoo maqaa Yesuusiin kun Kiristoosuma ta'uunsaan oolle jettu jechuudha. Inni garuu ajandaa dhokataa dugda duubaa qabaa. Gini ergamaa ifaa fakkaatetu gini Kiristoos fakkaatetu akkuma Kiristoos moo akkuma Kiristoos jaalalaan hundumaa harka kennachiisaa akkuma Kiristoos godha. Karaa biraatiin garuu iddaa of harkaa qabata. Hin idda. Isin galee iddaa of harkaa qabata. Iddaa of harkaa qabata. Billaa miti. Billaan gara booddeetti jira. Du'a miti. Du'i gara booddeetti jira. Inni kun hiddaa of keessatti qabata. Macaafa mul'ata Yohaannis kana keessatti inni kun hiddaa akkuma of keessatti qabatu. Akkuma kana iddaa kan of keessatti qabatu macaafa uumamaa seera uumamaa keessatti boqonnaa 10 keessatti Namrud kan jedhamu tokko jira. Nimrud yookiin Namrud kan jedhamu jira. Namrud kun baay'ee hamaa loltuu otoo hin ta'in adamsituu hamaa jedha. Adamsituu hamaa ture. Kan isin ajaa'ibu bosona keessa deemee bineensa adamsa otoo hin ta'in ilmaan namootatu adamsa. Iddaa qaba. Ilmaan namootaa adamsa.
mandara Baabiloon, mandara Baabel, mandaroota inni ijaare dhaqaa ilaala macaafa qulqulluu keenya seera uumamaa boqonnaa 10 keessatti. Zarii warra Kuush namicha baay'ee balaafamaa biyya lafaa kana keessa iddaadhaan mana qaansaa lolaan yookiin adamsa yeroo jedhu adamsa waan bineensa bosonaa dhaqee adamsu isinitti fakkaata. Garuu namichi mootii ta'ee biyya meeqa mandara meeqa kan ijaare mandalli isaa sun hundumtuu kan waaqayyo irratti qaba. Warra Sooriyaa, warra Maaloo, warra Baabiloon, warra akkasii hundumaaf abbaa kan ta'e kan ijaare namicha kana. Namicha waaqayyo irratti qaban. Amma mal'aafa mul'ata Yohaannis keessatti Baabiloonitti akka firdiin faradame argitu jechuudha. Ejjituu mootota biyya lafaa hundumaa kan ejjisiifte waaqayyo tolfamutti kan ejjisiifte kan kana goote abbaa kan taate haadha kan taate ishee akka taate argitu jechuudha. Kanaaf namichi kun gara sanatti fakkeeffama akka kakuu moofatti. Gonfoon kennamee firaa kana jechuun ootoriitii qabaa, aangoo qabaa, akka barbaade gochuu danda'a. Ofirratti moosisu biyyoonni baay'een, namoonni baay'een, mootonni baay'een isa jalatti mo'uu barbaadu, isa jalatti ofirratti moosisuu barbaadu. Billaa yoo ta'u iyyuu baate iddaa of harkaa qaba. Iddaa isin dhaqaa barbaadate maal akka inni fakkaatu hubannoo godhadhaa. Mo'uudhaaf ba'ee mo'icha guddaa qabaa, beekamtii guddaa qabaa. Kun hundumtuu kan itti kenname waaqayyo biraati jechuudha. Waaqayyotu yeroon kee ga'eera isaaf kennameedha kan baay'ee sin ajaa'ibu lakkoofsa 2 irratti. Kanaaf waaqayyotu yeroon kee ga'eera gadi ba'iiti kun akka barbaadde akka garaa keetii godhi. Garuu immoo waan inni gochuu danda'u hundumaa itti kenne malee waan hundumatti kenne ammuma dhufaatiin gooftaa haa ta'uti ati akkana godhin jenneen jechuudha. Waan inni gochuu danda'u mootummaa mootota biyya lafaa hundumaa of harkatti qabachuu saatidha jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate ta'uu isa kanarraa yoo darbine lakkoofsi lammaffaan isaa farda diimaadha. Fardi diimaan isaa baay'ee lakkoofsa 3 irra jira. Yeroo holichi mallattoo lammaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni lammaffaanii kottu jechuu isaan dhagaye fardi biraa diimaa biluu feerii yookiin immoo feerii red jedhama jechuudha. Diimaa biluu. Diimaa biluu jechuun maanne waan akka parpilii ta'e jechuudha. Diimaa keessa darbee biluu kan ta'e jechuudha. Nan hin ba'ee innis fardicha irra inni taa'e immoo nagaa lafarraa balleessuuf namoonni akka wal gorra'anii gochuudhaaf aangoon kennamee fi akkasumas billaa guddaan tokko isaaf kennamee jedha. Waaqayyoo billaa guddaa tokkotti kenneeti dhaqiitii nagaa biyya lafarraa fuudhii billaa kana namoota biyya lafaatiif kenni itti walaa fixanii jedhe. Kan isa ajaa'ibu namichi kun inni lammaffaan farda kanarraa inni taa'ee ofii isaatii fi nagaan balleessine. Nagaadha biyya lafaarraa fuudhii jedhamee aangoon itti kenname dhufeen nagaa biyya lafaarra fuudhe. Kana jechuun biyya lafaa kanaaf nagaa kan kenne waaqayyoodha jechuudha. Isinii galee biyya lafaa kanaaf nagaa kan kenne Yesuus maal jedhe ani biyya lafaa kanarratti nagaa isiniif dhiisee nan deema jedhe. Lakkaa biyya lafaa kana namni akka waliin jiraatu wajjin bulanii faatanii mataan koo haadha manaa koo wajjin ijoollee koo wajjin maatii koo wajjin warra wal jaalannu wajjin warra ollaa wajjin warra baanee gallu wajjin nagaa kan nuuf kenne lakkaa waaqayyoodha. Otoo waaqayyo fidaamee nagaa koo yeroo muraasaaf na biraa taa'u jedhee ol fudhate lakkaa hafuura isaa akkuma nu kenne sana. Otoo nagaa isaa namoonni hin qalbeeffannu malee otoo nagaa isaa nurkaa fuudhee aniif abaabonni wajjin hin tajaajiluu hin dandeenyu. Aniifis wal dhaggeeffachuu hin dandeenyu tajaajila keenya. Anii fi warri mana keenyaa waliin jiraachuu hin dandeenyu. Wal dabarsinee wal kennina, wal dabarsinee wal qalla. Nagaa biyya lafaati waan fiduu nuti fakkaatinii dheekkamsa fiduufan dhufenne yoo silaa nurratti raawwata ture. Nagaaf biyya lafaa irratti fiduu waan dhufe miti billaa fiduufan dhufe kan barreeffamee jira. Silaa inni silaa yoo nurratti ta'ee nuti hundumtuu wal qallee wal dabarsinee wal fidnee bakka tokkoon keenya hin jiru ture biyya lafaa. Waaqayyotu nagaa biyya lafaa kana kenne mootota warra namanne warra amanan hundumaa nagaa cal jedhee kenne. Biyya beeluu biyya akkanaa nagaadhaan beekamti yeroo baay'ee amanteetii miti. Waaqayyotu cal jedhee biyya lafa kanaaf nagaa kenna akka waliin jiraatan maatii wajjin akka waliin jiraatan malee wanta fira taane wanta jaalallee taane waan akkasii miti kan wal jaalannee wajjin teenyu. Noormaalis miti namni dhalatee bakka nagaadhaan wajjin jiraachuun noormaali mandara nagaadhaan beekamtu biyyi keenya nagaadhaan beekamti noormaalii miti. Waaqayyotu nagaa kana kenne. Sana booddee dhaqitii nagaa kana fuudhii sana booddee kun akka fedha keessiifaa ta'anii walaa gorra'anii billaatti kennee jedhe. Wal gorra'utti kaan obboleessa galuu paartiidhaan naannoodhaan gandaan wal gorra'utti kaan inni kun ammayyuu sirriitti mul'ata garuu isaan kun hundumtuu jalqaba isaaniiti malee isan beekamne isa sodaachisaa sanarra hin geenye jechuudha. Sana booddee nagaa biyya lafaarraa fuudhe jechuudha. Ofii isaatiif lola fide ta'uu hin ta'in isinumti wal lolaa bakka nagaa harkaa fuudhe isinumti wal lolaa wal lolanii wal balleessanii wal fixanii sana booddee billaasa guddaatu isaaf kenname waan ta'eef in kennameef jedha. Isa jalqabaatiif iddaatu kenname isa kanaaf immoo
billaatu kenname. Inni iddaan kenname hundumaa isaa hiddee of jalatti galchee inni mo'ee walga'ii garaagaraatiin waliigaltee garaagaraatiin mootummoota hundumaa kontiroolii godhe biyya lafaa kanaa mo'uutu isaaf kenname waan ta'eef. Inni kun immoo nagaa fuudhutu isaaf kenname, billaatu isaaf kenname, wal ficcisiisee. Kanaafuu biyya lafaa kana keessatti amma maatti illee lolli jira. Garuu inni lolla isa kana keessaa mul'ata Yohaannis keessa jiru isa kan caalu kan ittiin madaalamne kan sirumayyuu gonkumayyuu wal biraan qabamnedha jechuudha. Kanaafuu namoonni keenya ammayyuu wal fixu, ammayyuu wal qalu. Inni kuniyyuu nama zagannanaa, namatti hin tolu. Garuu nagaan Waaqayyoo ammayyuu biyya lafaarra jira. Gaafa nagaan kun biyya lafaarraa fudhatamee gaafa Waaqayyoo ofiishaalii fidi dhaqi nagaa koo fuudhi gaafa jedheen akkam wal goonaa isa jedhudha. Qaan gooftaa barbaraan kan ulfaatedha. Inni itti aanu lakkoofsa 5ffaa irratti yeroo mallattichi inni 3ffaan baname yookiin walichi mallatticha 3ffaa yeroo bane immoo uumamni lubbuu qabu inni 3ffaan kottu jechuu isaan dhaga'e. Anis achi ilaaleen farda gurraacha tokko arge. Farda bilaak gurraacha tokko kana arge. Inni kun akkanumatti nama sodaachisa. Inni fardicha irra taa'ee madaallii of harkaa qaba ture. Madaallii jechuun kiloogiraama yookiin iskeelii isattiin safarru jechuudha. Yommus anti wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qaban arfan gidduudha. Qamadii safartuu xinnoo tokko, gatii dadhabbii guyyaa tokko, garbuu safartuu xinnoo sadiis gatii dadhabbii guyyaa tokko godhi. Ejersaaf muka wayinii garuu hin miidhin jedhu nan dhaga'e. Amma isa 3ffaa yeroo oolichi yookiin gooftaan Yesuus dhaqee mallattoo 3ffaa yeroo banu uumama lubbuu qabu inni 3ffaan isaa Yohaannisitti dubbateetu safartuu xiqqoo tokkoon safaraati. Ishiin xiqqoo tokkoon inni 3ffaan fardicha beeksise la farda kottu ilaalee farda gurraacha jedhe. Farda gurraacha dhaqee ilaalu fardi gurraacha irra hin taa'e sun miizana of harkaa qaba. Madaallii yookiin kiloogiraama fa'i jechuudha. Giraama fa'i of harkaa qaba. Isayyuu immoo giraama 2 kennameefii jira. Jedha wannoon. Achirra taa'ee madaallii of harkaa qabaa jedha. Ingiliffaan garuu peer jedha. Madaalliin sun 2dha. Fannichi amma mana murtii yeroo baay'ee mallattoon ishii waan akka madaallii taatetu garanaa garasii wal madaalti miti peerii jedha. Madaallii ta'eesuma amma itti fayyadamnu ishii tokkitti irra gadi kaa'an otoo hin ta'in garasiin kan wal madaaltu ishiidha jechuudha tilmaaman. Ishiidha maal jedha qamadii safartuu xinnoo ishiitiin waan akka burcuqqoo xiqqoo ishiitii yookiin kubbaayyaa xiqqoo ishiitiin safariitii gatii dadhabbii guyyaa tokko haa ta'u jedha. Ingiliffi isaa dinaariyas jedha. Garbuu immoo waan akka safartuudhuma sanaatiin ta'ee si'a 3 safariitii. Kana jechuun qamadiitu irra mi'aadha jechuudha. Garbuun xiqqoo ishii qamadiirra bushaadha jechuudha. Garuu safartuu guyyaa tokkoo dadhabbii guyyaa tokkoo kan ta'u 3 jechuudha. Kanaafuu shiiniidhaan yookiin shiinii bunaatiin haa ta'u shiinii amalakkeedhaan haa ta'u waan ta'een safartaa 3 sana garbuu yoo bitatte guyyaa tokko hojjetta jechuudha. Tokkittii sana immoo qamadii yoo ittiin bitatte guyyaa tokko hojjetta jechuudha. Maal gochuuf ishii qamadii sana kubbaayyaa tokkitti bitachuudhaaf guyyaa tokko hojjetta jechuudha. Amma fakkeenyaaf guyyaatti amma namni qansiraa hojjetu birrii Itoophiyaa birrii 500 argata yoo jenne amma hin beeku gaannaa duratti birrii 180 waan akkanaati. Amma mee guyyaatti namni tokko 500 argata jennu hojjetaa oolee midhaan rukutaa waan ta'e gochaa mana namaatti waan ta'e hojjechaa qotaa oolee galgala yeroo gale maal godhaa isa birrii 500 hojjeta sana dhaqee burcuqqoo tokkitti ittiin bitatee nyaataa jechuudha qamadii. Guyyaa tokko guutuu hojjeteetu burcuqqoo tokkitti bitataa jechuudha. Guyyaa tokko guutuu hojjetee garbuu yoo bitachuu barbaade immoo burcuqqoo 3 bitataa jechuudha. Burcuqqoo 3 jechuun koo ishii ittiin safartuu xiqqoo tokkodha. Ishii kam akka taate hin beekamtu. Malakkee haa taatu, qadaada jarkaanaa haa taatu, qadaada burcuqqoo wayyaa haa taatu hin beekamtu jechuudha. Garuu ishiinumtuu seeraan hin taate moo hin taane irra darbitee laa midhaan tokko irra darbee laata midhaan 2 irra darbee laata sirriitti safarameetu madaalameetu kiiloogiraama sirriitti salla'amee otoo irra hin darbin otoo irra hin eebbifamin itti kennama jechuudha. Guyyaa tokko guutuu hojjetee otoo carqii hin bitatin otoo waan ta'e hin godhin otoo caammaa hin geeddaratin otoo waan ta'e hin ta'in otoo bishaan hin dabalatin otoo uffata hin dabalatin otoo mana kiraa hin dabalatin otoo waan biraa hin dabalatin otoo waan biraa hin dabalatin burcuqqoo tokkitti bichaa burcuqqoo tokkitti kana ishii xiqqoo safartuu qodaa xiqqoo sana bitachuudhaaf fi guyyaa tokko hojjeta jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Economic crisis yookiin qawsiidha jechuudha. Qawsiidha jechuudha inni kun. Midhaan biyya lafaarra hin jiru jechuudha. Hin badee jechuudha wanta akkana. Wanti nyaatamu wanta afaanitti deeffatamu hin badee jechuudha. Beela guddaa ta'e jechuudha. Beela guddaa ta'e jechuudha. Garuu achuma keessatti immoo maalni ejersaaf muka wayinii garuu hin tuqinii naan jedheera.
Ejersaa muka wayinii waan akka ooyilii, waan akka dhadhaa, waan akka maani maqaansaa isaan gatii gurguddaa jechuudha. Isaan kana jechuun. Ati garbuudhaaf burcuqqoo ishee xixinnoo sadiitiif qamadii burcuqqoo tokkittiidhaaf guyyaa tokko hojjetta yoo ta'e ooyilii kana yookiin immoo zayitii argachuudhaaf zayitii already gadi isaa beekta. Zayitii yookiin wayinii argachuudhaaf fi ammam akka isin hojjechuu qabdan. Ammam akka isin hojjechuu qabdan. Kana jechuun isin waa'ee kana ijjumaan laaltu malee bira hin geessan jechuudha. Warra sooreyyii tiriliyeena miliyeena qabantu zayitii bitachuu danda'a jechuudha amma yeroo sanatti. Yeroo sanatti jechuudha. Amma hiyyeessi zayitii burcuqqoo tokko waan akkasii nama bitata miti jechuudha. Buttullee tokko nama hin bitata. Yeroo sana garuu akkamiti. Yeroo sana warra sooreyyiitu zayitii bitata. Ati kubbaayyaa tokko bitatte taanaan guyyaa tokko guutuu hojjechuu qabda. Kanaafuu ijoollee yoo qabaatte ijoollee keetiif kubbaayyaa tokko nama 5 taatanii 10 taatanii nyaachuudhaaf bishaan bituudhaaf maali jechuudhaaf ittiin qoraan bituudhaaf elektiriikii kafaluudhaaf waan akkana inuma hin yaadamne jechuudha. Yeroon sun yeroo itti beelli gidiraan guddaan gadi namoota irratti gadi bu'uudha jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate ta'uu waaqayyo garuu isa kana hundumaa duuba jira jechuudha. Qamadii fi garbuudha qabni malee waa'ee xaafii fi mi'aa kan biraa isaan already waaqa gahee gatiin isaanii miti jechuudha. Obboloota isaa kanarratti sirriitti qalbeeffachuu qabna jechuudha. Kanaafuu doolaarri yookiin dinaariin tokko gatii guyyaa tokko takka yeroo macaafa qulqulluu keessatti barreeffamutti namni tokko guyyaa tokko guutuu yeroo hojjetu doolaara tokko argata. Dinaara tokko sanaan gatii guyyaa tokko sanaan cabduu tokkitti qixxaa tokkitti bitatee buluu danda'a jechuudha. Qixxaa tokkitti jechuun koo cabduu ishiiti jechuudha. Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate ta'u. Kanaafuu tilmaaman akka yeroo ammaa jirutti har'a gatiin dinaari tokko burcuqqoo tokko bita yoo ta'e yeroo sanatti yeroo waa'een kun itti yaadamutti gara dachaa 12 dabale jechuudha. Gara dachaa 12 dabale jechuudha. Har'a garbuun birrii 100 burcuqqoo tokko bitattu yoo ta'e yeroo sanatti birrii 1,200 burcuqqoo tokkitti bitattu jechuudha. Kanaaf guyyaa tokko guutuu hojjettanii burcuqqoo tokkodha kan isiniif eeyyamamu jechuudha. Burcuqqoo tokko gaafa facaastu isaa naatu isaa hin baatu hangaltuu isaa hin beeku. Kanaaf inni kun yeroo rakkinaa guddaa yeroo gidiraa guddaa warra sooreyyii warra hiyyeessaa wajjin garaagarummaan guddaan yeroo ta'u jechuudha. Warri sooreyyii yerootti ooyilii yerootti zayitii midhaan muka ejersaa yerootti wannoo isaan kana waan guddaa kana bitachuu danda'an waan amma hiyyeessi bitachuu danda'u jechuudha. Yeroo warri sooreyyiin gurguddoon biyya lafaa kana bitachuu danda'an warri hiyyeessotaa immoo yeroo qamadii fi garbuullee afaan itti deeffachuu dadhaban ta'a jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u. Garuu gaarummaa faraara waaqayyoo ammuma kanatti kan nuti arginu ammayyuu isaan kana tuqi garuu dhadhaa ejersaaf immoo muka wayinii immoo hin tuqin jedheen. Ejersaa fi muka wayinii immoo hin tuqin jedheen. Waa'ee ejersaa muka wayinii ganaa gara fuulduraattis jira. Gara boqonnaa 15 keessatti booddee bira geenye ilaaluu dandeenya. Eeyyaadha. Inni itti aanu yeroo holichi mallattoo sarfaffaa bane immoo sagaleen uumamaa qabu sarfaffaa kottu naan jechuu isaan dhaga'ee kana booddee achi ilaaleen farda balqajjii jedha afaan Oromooti. Balqajjii jedha. Eessaa fidee jecha kan akka inni fayyadame hin beeku. Balqajjii inni fardicha irra taa'e sun maqaan isaa du'a jedhama jedha. Maqaa isaa sirriitti dha'e maqaa namicha isa farda irra taa'e mootummaan warra du'aniis isa duukaa deeme jedha. Heedis jedhan ingiliffisaan mootummaa warra du'anii isa duukaa deeme jechuudha. Lafa kanarratti harka 4 keessaa harka tokko billaadhaan beelan dha'ichaan bineensa caakkatiin akka ajjeesanii fi aboon isaaf kenname jedha. Kan adda isa godhu farda isa arfaffaa tokkoffaa maqaa qaba. Farda isa arfaffaarra kan taa'e fardi arfaffaa kuni kalariinsaa akka kalarii biqilootaa ta'etu biqiloota ta'ee giriinii ta'ee keessattu kan ifuudha jechuudha. Kan ifu keessatti kan ifu jechuun maal jedhama kilorofiilii minaamanii jedhama jechuudha. Akka giriinii balqajjiidha akka giriiniiti. Akka giriinii jechuun kun maal jedhama magariisa fakkaata. Farda magariisa fakkaata keessatti kan ifu akkuma magariisaati jechuudha. Balqajjiidha afaan Oromoo garuu ingiliffisaa peelii jedha waan ta'eef dhaqa ilaala jechuudha kalariisaa. Kanaafuu farda adii ilaalirraa farda diimaa ilaalirraa farda diimaa ta'ee bilbuuf ilaalirraa farda gurraacha ilaalirraa farda gurraacha booddee immoo farda isa peelii kana yookiin immoo isa balqajjii kana ilaalla jechuudha. Fardi inni balqajjii kanarra taa'e immoo namichi isaa maqaan isaa barreeffameera adda kan isa godhu maqaan isaa du'a. Sana booddee mootummaa warra du'anii waan jedhamu hundumaa isaaf kenne waaqayyo. Ati du'a irratti mootummaa warra du'anii fi du'a gara booddeetti yeroo waaqayyo adabuun argina. Garuu amma mootummaa kenneef. Maqaan isaa du'aa fardarra taa'eera aangoon kennameefira. Du'a kanaaf aangoon kenname akkasuma mootummaa warra du'anii hundumaa isa duukaa bu'aniidha.
Maqaan isaas du'aa, lakkaa isaanis mootummaa qabu jechuudha. Duuni jira, mootummaa warra du'anis jira jechuudha. Namicha kana hundumaa wajjiniin bu'an. Namicha kana hundumaa wajjin yeroo bu'anii kan baay'ee sin ajaa'ibu warri beelan du'anis farda isa sadaffaa. Isinii galee? Warri jalqabaa farda adii, warri mootummoota minaaminidhaan iddaa mootummoota sanaatiin du'ani, warri kontiroolii godhachuun jaalalanii waliigalteen isaa ta'u lolaan qabatamanii booji'amanii mo'an hundumtuu du'aan kan dhaqan gara isaan kana. Farda isa lammaffaa. Warri farda gurraacha, farda diimaa biluu, warra wal qalan biyya lafaa irratti warra wal qalan billaadhaniin namaaf namaan zariif zariin qomoof qomoon afaaniin afaaniin biyyaa biyyaa warra wal qalan walii isaanii gara isa kanaa dhaqa. Akkuma kana farda isa xumuraa isa gurraacha. Nagaa biyya lafaa irraa fuudhee inni sadaffaan farda maalitti? Sadaffaa kana booddee farda gurraacha argee madaalii harkaa qaba. Beelan warra du'an. Warra waan nyaatan dhabanii, waan afaanitti deebatan dhabanii, hojii dhabanii tankaraattatanii, waan afaanitti deebatan ijoollee isaanii waan ofitti deebisan gogiinsi ta'ee, beelli ta'ee, girraan ta'ee, akka kunoo bara Sooriyaan fidee Samaariyaa marsee isinii galeera yeroo itti mataa gugee maqaasaa udaan gugee mataa harree nyaatanii yeroo ijoollee ofii garagalanii nyaatanii akka sana ta'e beelli jechuudha. Warra beela kanaan dhumanis mootummaa warra du'anii kana irratti mo'umsa argate inni kun. Kana qofa otoo hin ta'in immoo warra duraan du'an isaan kanayyuu miti. Warra amma ofii isaatii ajjeesu. Isaan kun hundumtuu isaan darban hundumtuu ofii isaanii hin ajjeefne. Nama biraa ajjeese. Beelata ajjeese. Isaan sun ofii wal ajjeesanii. Isaan sun akkas akkasiidha. Inni kun garuu ofii isaadhuma ajjeese. Du'uma waan ta'eef ofii isaa ajjeesuudhaaf kenname. Akkamitti ajjeesuudhaaf kenname? Isaan barbaade billaadhaan. Isinii galee? Isaan barbaade beelan. Isaan barbaade dheekkamsaa dhahicha garaa garaatiin. Isaan barbaade caakkadhumaa bineensitti ba'ee amma biyya keenya keessatti gara adabaa bargaa maal kan jedhamu bineensi tokko kan hin beekamne namoota nyaataa jedhan. Caakkadhumaa ba'ee bineensi duratti nama nyaanne nama wannoo hin jedhe guyyaa dhumsaafaa caakkadhaa ba'ee nyaachuu akka danda'u bineensa caakkatiin jedha. Abooniin kennameefi nama meeqa? Nama biyya lafaarra jiraatu biliyeena 7 keessaa iddoo 4tti yoo qoonne harka tokko arfaffaasaa harka 4 jedha. Harka 4 keessaa harka tokko guutuusaa akka hin ajjeesuu fi aangoon isaaniif kenname jedha. Kana jechuun nama 4tu mana tokko keessatti galee jira yoo ta'e namni tokko hin du'aa jechuudha. Nama 10tu galee jira yoo ta'e nama 2tu galee. Nama 12tu galee yoo ta'e nama 3tu du'aa jechuudha. Mandara tokko keessa nama 200tu jiraata yoo ta'e 200 keessa namni 50 giddiitti du'aa jechuudha. Harka tokko arfaffaa. 400 ta'ee namni jiraata yoo ta'e nama 100tu du'aa jechuudha. Kanaafuu mandara kanarra nama biliyoona 7tu jira yoo ta'e 7 kana iddoo 4tti yoo irree amma sanatu du'aa jechuudha. Gooftaan bara baraan kan ulfaate ta'u. Kanaaf dhahicha sarfaffaa kana qofaan addunyaa kana harka 4 keessaa harki tokko hin bada jechuudha. Namni maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate ta'u. Inni kun isa kana jechuudha. Billaadhaniin, beelaniin, du'aaniin ofiisaanis du'a waan ta'eef, mootummaa du'aas qaba waan ta'eef, ajjeesuudhaanis, du'aanis, billaadhaanis, dheekkamsaanis. Inni kun warra fardeen 3 arfan isaan jalqabaa hundumaa irratti walitti qabaa isaanii caalatti biyya lafaa kana miidhaa jechuudha. Kanaaf Great Tribulation kan jedhameef rakkinarraa gara isa caalaa rakkinaatti gidiraarraa gara isa caalaa gidiraatti Maatiyos boqonnaa 24tti kan takkaa ta'ee hin beekne kan kana booddes hin taane jedha jechuudha guyyaan inni kun. Inni shanaffaan mallattoo boo'icha warra qulqulloota amantii isaaniif aarsaa ta'aniiti. Lakkoofsa 9 irratti yeroo hoolichi mallattoo shanaffaa bane immoo iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii waaqayyootii fi wanta dhugaa ba'aa turanitti jabaachuu isaaniitiifis jedhanii qalamanii nan argee isaan sagalee guddaadhaan iyyanii yaa gooftaa guddaa qulqulluuf dhuga qabeessa warra lafarra jiraatanitti yoom faraddee hamma dhiiga keenyaaf gumaa nuuf baaftutti hammam turaa jedha. Yommus adduma addaan uffannaa daaliin isaaniif kennamee obboloonni isaanii hojii waaqayyoo keessatti hidhati isaanii warri akkuma isaanii ajjeefamuuf jiran hamma raawwatamanii gumaa
yeroo xiqqoo dabalanii akka haara galfatan isaanitti himame jedha. Iddoo kanatti immoo mallattoon dheekkamsa otoo hin ta'in mallattoo shanaffaan yeroo banamu. Kanaaf ilaalaa mallattoon hundumtuu banamu dheekkamsa miti kan nuti jennuuf. Isin galee mallattoon hundumtuu yeroo banamu dheekkamsa miti kan nuti jennuuf. Kaayyoon kitaabicha kanaa dheekkamsa miti kan nuti jennuuf inni tokko isa kanaaf jechuudha. Isin galee sababni isaa amma mallattoowwan arfan darban hundumtuu dheekkamsa fidaa dhufanii mallattoonni shanaffaan immoo yeroo banamu lubbuu warra dheekkamsa gidiraa garaagaraatiin biyya lafaa keessatti dhumanii lubbuu warra qulqullootaatu. Dheekkamsa gidiraa waggaa 7 kana ta'uu dhiisuu danda'a. Sababni isaa tokkoffaa kan nuti jenne waggaa 7 kana keessatti qulqulloonni already ol butamaniiru. Dheekkamsa gidiraa yeroo garaagaraa raajota garaagaraa ergamoota gooftaa kan akka Isxifaanusii kan akka akkasii warra dubbii gooftatiif jecha kan isaan ajjeefamanii jedha. Kan aarsaa ta'anii jedha. Isin galee warruma akka isaanii ajjeefamuuf jedhanii jedha. Dubbii gooftaa isa dhugaa dubbii waaqayyoo wanta dhugaa ba'aa turanitti qabamanii jiraachuu isaaniif jechanii warra qalamanii jedha yookiin mormatti qalamanii ibidda keessa buufatanii ibiddaan dirqama tarii mormi isaanii cite qofa ta'uu hin qabu jechuudha. Warra gooftaadhaaf aarsaa ta'an iddoo aarsaa jara jedhudha lubbuun kun iddoo aarsaa. Kanaaf namni biyya lafaa kanatti gooftaadhaaf wanta ta'u iddoo aarsaa waaqayyoo irratti akka waan aarfameeti jechuudha. Kun seera Lewwotaa keessattis jira jechuudha. Dhiiga isaanii akka Lewwota 4:7 akka dhiiga isaanii waaqayyoof aarsaa ta'anitti ilaalama jechuudha. Warri hojii waaqayyootiif ta'anii qalaman, warri zayitii keessa waan ta'eef keessa ta'an, warri gidiraa keessa garaagaraa darban hundumtuu lubbuun isaanii iddoo aarsaa waaqayyoo jala teessetu maal jettiin yaa gooftaa warra biyya lafaatti gumaa nuuf hin baaftu, haaloo keenya nuuf hin baaftu, isaan nu ajjeesanii nu qalanii amma yoomitti otoo hin faradin teessa. Firdiin arganne jechuudha baay'ee kan nama dinqu. Firdii kan isaan argatan yeroo akkasitti yeroo dhiyoottidha. Waaqayyo maal jedheen lakki firdiin kennu hin jenneen. Lakki firdiin kennameera hin jenneen. Lakki isin kiristaanaa biyya lafaatiif kadhadhaa malee firdii ittiin kadhatinaa. Firdii ittiin erginaa biyya lafaati hin jenneen. Firdiin koommoon ta'a. Yeroon isaa isin ga'a. Garuu ammayyuu akkuma isin qalamtan akkuma isin amantii keessan dhugaa baatanii aarsaa taatan kanuma akka keessanii tajaajiltoonni kanuma akka keessanii obboloonni keessan ganaa dhugaa ba'anii ganaa qulqullaa'anii ganaa raawwatanii gara kanatti gumaa'anii ganaa akkuma keessan ajjeefamuuf kan jiran kan dhufan jiru. Isin garuu ammasitti hodhaa uffata adii qajeelummaa keessaniif qulqullummaa keessaniif hojii keessaniif adii kaawwadhaa. Dhugaan keessan isiniif ba'a. Qulqullummaa keessaniif biyya lafaa irratti hojii isin natti amanuu keessan wangeela kootti qabamuu keessan dhugaa ba'uu keessaniin gatii isin biyya lafaatti kafaltan isiniif hin kabala. Warra biyya lafaa irratti dheekkamsa koo ergee gumaa keessan nan baasa. Garuu isin hodhaa uffata adii yeroo muraasaaf immoo obsaa obboloota keessanii wajjin mootu malee qophaa keessan fiixan baatanii firdiin isiniif raawwatamee hin ta'u. Gaafa firdiin biyya lafaa irratti raawwatamee xumuramuu isin hundumtuu ulfinaan kaasatu. Ammaaf garuu uffata adii hodhaa uffadhaati na wajjin jiraadhaa uffata adii itti kennee yeroo muraasa akka isaan eegan godhe jechuudha. Yeroo muraasni suni yeroo itti waaqayyo biyya lafaa irratti raawwatee warra qulqulloota sana qulqulleessee iddoo isaan kanaatiin ga'u ture jechuudha. Okay. Isaan kun tarii kiristaanota hunduma ta'uu hin danda'ani. Waa'ee warra lubbuudhaan citanii mormatti citanii sababii kiristoosiif sababii mootummaa waaqayyootiif jedhaa ari'atamaan yookiin rakkina garaagaraatti warra du'anii ibsa waan ta'eef noormaalii warra waaqni jedhanii jireenya gaarii jiraatanii yookiin kiristoosin amananii du'anii amantoota hundumaa bakka bu'ee yaadu jechuudha. Okay. Kanaafuu ejaan baafatinaa kan jedhu jira. Yeroo biyya lafaarra jirru akka ejaan baafanne hin beekna. Garuu nuti ejaa keenya waaqayyo akka nu baasuuf garuu kadhachuun biyya lafaarratti firdii gadi buusti ibidda godhi jenneetu kadhanna otoo hin ta'in waaqayyo garuu ejaa akka baasu qulqullummaa isaatiin ejaa akka baasu dheekkamsi waaqayyoo firumsaatiyyuu mataansaa ejaa akka nu baasu hin beekna. Garuu biyya lafaarratti ibiddaa fi wannoo kadhachaa duuna miti jechuudha. Araara kadhachaa duuna nuti amma biyya lafaarra jirrutti. Waaqayyo immoo qajeela qulqulluu waan ta'eef gonkumaa wanti tokkollee otoo waaqayyo fuulduratti wanti nurra ga'e haaloo nuuf hin ba'aniin hin oolu jechuudha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 35 fi macaafa uumamaa boqonnaa 4 irratti waan akkanaa argachuu dandeessu. Kanaafuu isa kana erga inni booddee tarii ilaalcha garaagaraatu jira. Waa'ee ammuma obboloonni keessan yookiin immoo hidhata hojii keessanii kan ta'u jedhetti warri kaanii akkuma keessan qalame ta'edha. Amma isa kanan deeggara. Akkuma keessan qalame kan jedhu warri ganaa daganaa hojii wangeelatiif meebii biyya lafaarratti ammayyuu yeroo sanayyuu yeroo isaan gaafatan sun
Maybe isaan akkana jedhanii gaafatan kun giddiitti waa'een waggaa 7ffaa keessatti ta'uu dhiisuu danda'a. Sana dura ta'uu danda'a. Baroota kan duraatti keessatti jechuu kooti. Sababni isaa yeroo sanatti qulqulloonni already ol butaman. Maybe immoo warra waggaa 7 sana keessatti du'anii ol butaman ta'uu danda'a. Rakkina keessatti Kiristoosin amananii warra du'anii tarii ol butaman ta'uu danda'a. Garuu ol butamuun achi ta'eera tarii ta'uu immoo ammasumatti immoo yeruma kanatti du'anii yeruma kanatti dhaqanii ammasumatti immoo dhugaasaa gaafatu waan lafarra harkifame fakkaata kun. Kanaafuu kun warra yeroo garaagaraatti raajota yeroo garaagaraatti ta'an ta'uu danda'a. Kanaaf macaafni mul'ata Yohaannis giddiitti wanta guyyaa Yohaannis booddee ta'e qofaadha barreeffame jennee kan nuti yaadnee fi jechuudha yeroo darbe kaaseera. Sanaaf macaafa mul'ata Yohaannis irratti waa Israa'elii fi raajota ajjeeftuu jedhameeti yeroo boo'uuf fa'ii argine Gidiraansitti dhufa. Kanaaf warra durii fa'ii ta'uu danda'a warri achi jala ta'anii gaafatan jechuudha maaloo kan jedhan. Kan isin ajaa'ibu kakuu haaraa keessatti gooftaa Yesuus wajjin warri mo'an warri duumessa wajjin gooftaa Yesuus wajjin samii irratti dhaqanii warra kakuu haaraa ta'u kakuu moofaa ta'uu dhiisuu danda'u. Warra ol butaman warra kakuu moofaa ta'uu dhiisuu danda'u. Charchiidha wantichi waa'ee kakuu haaraati waan ta'eef warri kakuu moofaa beebii waa'ee charchii waa'ee kakuu moofaa ta'uu dhiisuu danda'u jechuudha. Macaafa mul'ata Yohaannis kana keessatti sana booddeetti fufnee ilaalla iddootti garaagarummaa uumuu danda'u. Kanaaf yeroo warri dura du'anii ol butamuu nuti immoo isaan akka du'aa ka'anii nuti immoo isaan wajjiniin ol butamna yeroo jennu meebii warri kakuu moofaa wajjin ka'an jechuu keenya ta'uu dhiisuu danda'a jechuu kooti. Kanaafuu isaanillee ta'uu danda'a warri jala ta'anii ammayyuu kadhachaa jiran maali itti nuun faradduu jedhan rakkina guddaa kan ittiin fidduu dheekkamsa guddaa kan ittiin fidduu xumura ittiin gootu jechuudha. Garuu immoo uffanni adiin isaaniif kenname obsaan immoo isaaniin jedhamee jedha. So ani isa kanan deeggara haa ta'u malee warri kaan immoo qulqulloonni biyya lafaarra jiran warra ammayyuu jireenya gaariitti hin jiraanne raawwatanii gara yaada gaariitti gara qulqullummaatti gara maalitti akka isaan deebi'anitti eegaa jechuu isaaniiti fiixan akka isaan ba'an jechuu isaaniiti isaan malee fiixan hin baatan jechuu isaaniiti jedhu ani garuu warra ganaa du'an warra ganaa qalaman warra ganaa kakuu haaraa keessattiyyuu rakkina garaa keessattiyyuu gidiraa keessattiyyuu waggaa 7ffaattiyyuu haa ta'u qalaman ta'uu danda'a. Warra qalaman warra miidhaman sababii amantiitiif sababii dhuga ba'umsaatiif sababii kiristootiif warra miidhamanidha malee cal jedhaniituma warra qalbii geddatanii gara gooftatti ganaa deebi'an eegaa jechuu barbaada eeyyaanne jechuukooti. Inni dhumaa raafama waaqaaf lafaa yookiin immoo gootummaatti koosmiikii warra jedhamu yookiin immoo yuunivarsii warra jedhamu waaqaaf lafa kan raasa keessumatti immoo bantiiwwan waaqaa keessa wanta jiru irratti kan ta'edha. Isaan kun hundumtuu biyya lafaa irratti namoota gidduutti ta'aa turan duraan. Amma immoo biyya lafaaf biyya waaqa irratti yeroo inni ta'u argina. Inni tokko Great Earthquake yookiin immoo raafama biyya lafaa mee itti fufee haa dubbisu. Lakkoofsa 12 kana booddee holichi mallattoo 6ffaa banuu isaanii argee socho'a lafaa guddaa tokkotu ture jedha. Biiftuun akka cilaatti eeleen taatee jedha. Ji'i guutummaatti akka dhiigatti diimateedha. Akka ji'a arbuu qilleensi jabaan raasee harcaasutti maal ta'e urjoonni waaqa keessaa lafatti gad harcaanidha. Waaqni tarsa'ee gargar baafamee jedha. Akka macaafa maramuu danda'utti maramee jedha. Waan iddoo lamatti tarsa'ee haa jennu akka macaafatti immoo maramee haa jedhu. Tulluun biyya bishaan keessaa tulluunis biyyi bishaan keessaas maal ta'e jedha. Hundinuu iddoo isaaniitti buutamanii jedha. Kana yeroo ta'u immoo maal ta'e mootonni lafa kanarraa namoonni gurguddoon abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboonni garbichi birmaduunis maal ta'e jedha. Hundinuu holqa keessa dhokatan. Kattaa tullootaa gidduutiin dhokatan. Tulloota fi kattaawwan sanaanis immoo maal jedhan maaloo nurratti jigaatii fuula isa teessoo irra taa'u duraa dheekkamsa hoolichaa duraayis nu dhoksaa jedhan. Ilaa rakkina jalan nutti dhufe rakkina gidiraan nutti dhufe biiftuutu raafame kanatu ta'e lafa tollate isa kana nu dhoksaa jechaan jiran. Maal jedhuun dheekkamsa gooftaa fi fuula isa teessoo irra taa'ee fuula hoolichaa jalaa nu dhoksaa. Kana jechuun maal jechuudha? Fuulli hoolichaa isatti mul'ataa jira jechuudha yeroota kana. Rakkinoonni kun amma kun ta'anii yeroo darbanii
fuulli gooftaa mul'achuutti akka ka'e dhufaatiin isaa dhiyaachuutti akka ka'e mul'isaa jira jechuudha. Jarri fuula gooftaa arguu jalqaban jechuudha. Dhokachaa jiru fuula gooftaa jechuudha. Jarri kun cubbamoota gidiraawwota biyya lafaa irratti qalbii hin geeddaranne dheekkamsoota amma kanaa isaanitti dhufeen qalbii hin geeddaranne gara waaqayyootti hin deebine hin fayyine hin waammanne hin qalbii geeddaratanii waaqayyoon hin amananne. Kanaaf amma gooftaan mul'achuutti ka'aa jira jechuudha. Gaafa fuulli gooftaa waaqa irraa mul'achuutti ka'u sababni isaa samiin tarsa'eera samiin nama gooftaan akka nuti gooftaan argine nu gochaa jiru kun. Gooftaan samiirra jira jennaa garuu samii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa shanaffaarra jiraa isaan beenu ijaan argaa hin jirru. Waan humtuu waaqa kanarraa gannu ba'ee nutti ilaalu nutti hin fakkaatu waan barbaade goona biyya lafaa. Yeroo samiin togag jedhee gargar tarsa'ee jiru Yohaannis boqonnaa 4 irratti maal jedha? Yohaannis inni mul'ata irratti jechuudha. Samiin hin banamee balballi samii keessaa waaqa irraa hin banameedha. Yeroo balballi banamu waaqa keessatti ol argi. Lakkaa samiin kun nu gaarradee kan jiru waan baay'ee jira jechuudha. Wanta gooftaa fuulduraa nu gaarradee jiru. Gooftaan akka waan nun argine kan nutti fakkaachaa biyya lafaa kan akka barbaanne jiraan. Yeroo samiin kun gargar tarsa'ee banamu wagag jennaan fuulli gooftaatti mul'achuutti ka'e. Biiftuun hin wannoo taate. Jiinis dhiigatti deefatte. Hin dukkanoofte. Lafti raafame. Garanaa garas akka waan harca'e akka waan yeroo harbuun bilchaatee egaa hojii isaa raafamee bubbeen isa harcaasutti waan hundumtuu urjoonni hin harcaane biyya bishaan gidduu inni baay'ee bareedan inni baay'ee garanaa garas hin galaanan marfamee dooniidhaan marfamee naamni jedhu iddoo taasisan socho'u tulloonni garanaa garas iddoo inni kun hundumtuu liitiraalidha. Liitiraalii jechuun qabatamaadhaan akkana ta'an malee manfasaawwiidhaan miti. Ilaalchi inni tokko warri manfasaawwiidha jedhan jiru. Kun hundumtuu raafamuun kun hundumtuu akkasiin kun hundumtuu kan jedhan jiru. Akkana jechuudha. Inni kan garuu nuti liitiraaliif qabatamaadha inni. Yeroo kun hundumtuu raafamee iddoodhaa buqqa'ee samiin achi gadi tarsa'ee gooftaan waaqa irraa gadi mul'achuu jalqabu jarri kun nu dhoksaa fuula isaa duraa dheekkamsa oolichaa jalaan dhoksaadha kan isaan jedhan. Malee lafa sana maaloo hin raafaminiiti maaloo hin liqimsini kattaana naa maaloo hin liqimsin jechaan jiran. Maaloo kattaana irratti jigiitii na dhoksii na caccabsii na ajjeesi du'a kana na ajjeesi maaloo yaa du'aa jedhu duuni hin jiru already. Mallattoo isaa arfaffaa irratti darbee hin jiru duuni kana booddee hin sarmuuf sarmeef hin dhufu duuni. Sinigalee du'a maaloo nu ajjeesi maaloo dhagaan naan irratti jigiitiin ajjeesi fuula isaa duraan wannoo hin barbaadu jedha dhagaan afaan banamee keessa seenu dhoqa keessa hin barbaadu jedha. Amma nuti amma dhoqa keessa layyaa keessa lafa kan nuti ollanna lafaa sodaannuuf hin jigee nurratti jiganuu ajjeesanuu fixa jennee miti gannu fudhata jennee isaan hin liqimsu gadi hin fudhatu lafti garuu ittiin socho'a garanaa qilleensi garasii wannoon hin jira garasii bubbeen garasii jiinii harcaa waan hundumtuu akkas ta'a garuu du'a barbaadanii argachuu hin danda'an maaloo piliis nu ajjeesaa hin danda'an wal ajjeesuu hin danda'an sababni isaa aangoon inni sun hundumtuu kana dura darbeera warra isarraa hafanii jiranidha isaan kun. Kanaaf kan baay'ee nama dinqu garuu dheekkamsa isa kana keessatti nama hundumaatiif qixxee ta'e isa guddaadhaafis isa xiqqaadhaafis isa mootiidhaafis isa garbaafis isa ajajaa lolaatiifis isa ajajaa lolaa duudhaatiifis isa birmaduudhaafis isa garbaafis isa qotee bulaadhaafis ishii biyya arabaa mana keessa jiraattuufis warra madaamitiifis warra gurguddootaafis warra jabootaafis pirezidaantiidhaafis muummichaafis hundumti isaanii qixxee raafaman qixxeetti dukkanaa'e qixxeetti yaaddessa qixxeedha gaaraatti harca'e qixxeedha baqatan. Qixxeedha sodaatan, qixxeedha iyyan, qixxeedha baqatan gooftaa fuulduraa jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti cubbamoonni gooftaa fuulduraa ifa keessa deddeebi'uu waan hin dandeenyeef dukkana barbaadu, halkan barbaadu kan inni jedhuuf jechuudha. Kanaafuu jiinitti geeddaramtee dhiiga uffattee aduunitti geeddaramtee akka barbaadde akka waan wannoo gurraacha uffattee cilaatti uffattee eelee uffatteedha. Cilaatti uffattee eelee uffattee lafti akkas ta'edha hin baqaqe samiin kun jedha. Great earthquake kan akka isaa ta'ee fi earthquakein yeroo garaagaraatti ta'eera raafamni biyya lafaa hollannaan lafaa maanqaxqaxiin garaagaraa ta'eera mareetiin. Garuu kan akka isaati ta'ee biyya lafaa keessatti kanan dura kana booddee ta'ee kan hin beekne ta'a jechuudha. Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate. Lafti samiin si'a tokko kan raafame yeroo sanaadha jechuudha. Yeroo kanaafidha kan nuti akkana jennu. Amma mallattoowwan isaan kana booddee boqonnaa 7 booddee jiran hundumti isaanii kana booddee kan ta'anii erga kun hundumtu ta'ee raawwatameedha. Amma immoo sadaffaatti darbee akkas ta'a kan nuti hin jennee fi jarri kun already iddoo kanatti fuula gooftaa arguu jalqabaniiru. Kanaafidha kan nuti hundumtuu wal duraa duuban akkana ta'etu kana booddee immoo akkana ta'etu kana booddee immoo akkana ta'a jennee akka nuti yaanne kan godhu jechuudha. Mallattoon kun isa kamtu dura akka ta'u inni kun waggaa meeqaaf itti fufee akka ta'u inni sun immoo waggaa meeqaaf itti fufee waggaa meeqatti immoo akka dhaabatu sana booddee immoo akka ta'u hin beeknu. Kan nuti jechaa jirru mallattoowwan kun hundumtuu tara tara akkana ba'aa deemu.
inni kun dhumee xumurameetu sanatti darba jennee akka kanatti yaaduu hin qabnu jechuudha. Waggaa 7 sana qofa keessatti raawwatame akkanatti darba jechuu hin qabnu jechuudha. Kunoo raawwatame xumurame akkasitti immoo deebi'ee immoo gana mallattoo kanatti duubatti deebi'aa jechuu hin qabnu jechuudha. Sana boqonnaa 6 kanaan xumurra gooftaan sana eebbisu boqonnaa 7 irratti darban dhufutti deebina. Boqonnaan 7 immoo mallatteeffamuu bulootaa ilaalla. Sana booddee boqonnaa 8 irratti mallattoo 7ffaa jalqabna. Mallattoo 7ffaadhaan immoo malakatoota 7 sana jalqabna jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u.